Seerota barbaachisoo garuu hin dubbatamne namni kamuu beekuu qabu yookaan immoo jireenya keenya keessatti wantoota nuun beekuu qabnu yookaan dhala namaa taanee hanga nama duukaa jiraannetti hanga maatii duukaa jiraannetti hanga namoota kam duukaa dhala namaa ta'e kan uumame kam duukaa jiraannutti wantoota nuun beekuu qabnuuf hubachuu qabnu nu barbaachisu. Maal yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo horoon inspire wartaa tan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti nageenyi qofti milkaa'inni isiniif baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan dinaariyaati. Tolegaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'eef namoota duukaa walitti dhufeenya namoota duukaa qabnu irratti akka nuun cimsannu yookaan immoo wantoota nuun namoota duukaa walitti dhufeenya keenya haala kamiin haala jabeeffachuu qabnu kan ilaalchisudha kan wal faana ilaalu. Tolegaa nama duukaa jiraachuuf wantoonni nu barbaachisan namoota duukaa walitti dhufeenya namoota duukaa hojii hojjennu irratti environmentaalii keessa jiraannu irratti wantoota dalagnu kam irratti illee ta'e wantoota hubachuu qabnu maaldha isaan kan namoonni namatti hin himne yookaan immoo kan isaan hicciitii godhanii qofaa isaanii yookaan dhuunfaa isaaniitti fayyadaman namoota baay'eef hin irre yookaan in share in goone maaldhan icciitiiwwan kana beektee yookaan hubattee jennaan naamani jireenyisiif baay'ee salphata baay'ee simplii ta'a jechuudha. Yoo kana beekte namoonni baay'ee akka isaan si kabajan namoonni baay'ee akka isaan ilaalcha gaarii si qabaatan namoonni baay'ee akka isaan siif iddoo qabaatan si taasisa. Tolegaa mee maaldhanni namoonni baay'ee akka isaan si kabajan yookaan akka isaan of kabajan namoonni baay'ee akka isaan ilaalcha gaarii siif qabaatan yookaan immoo namoota yaada gaarii qaban yaadota bilchaataa kan namoonni namaaf jaallatan kan namoonni namarraa gammachiisu maaldha kan jedhudha guyyaarraa akka wal faana ilaalu. Tolegaa mee inni jalqaba irratti argamu kan namoonni baay'ee jibban yookaan immoo kan namoonni namarraa ignore yookaan ofirraa akka isaan dhiiban yookaan akka namni sun isaanitti hin dhiyaanne kan taasisu keessaa maaldha inni tokkoffaa irratti argamu. Tolegaa yeroo namni haasa'u addaan hin kutiin. Namni tokko seeraan otoo inni taa'ee haasa'aa jiru yookaan immoo serious ta'ee yaada bareedaa tokko osoo inni sitti haasa'aa jiru yookaan waa'ee rakkina isaa waa'ee biyyaa waa'ee kam for everything wanta kamillee otoo inni si mariisisaa jiru yookaan osoo inni si duukaa haasa'aa jiru haasaasaa sana addaan hammallee irra deddeebite addaan hin kutiin. Namni tokko otoo inni oduu sitti odeeffataa jiru yookaan otoo inni haasa'aa jiru gaafati irra deddeebiidhaan haasaasaa sana irratti cuftee haasaa mataa kee haasatu namni sun na'aman ijaan argaa kee jibba bakka itti dhaabatti irra dhaabbachuu hin barbaadu. Kanaaf immoo wanta ati gochuu qabdu namni tokko gaafanni haasaa eegalu yookaan gaafanni oduu odeessu adda kutuu hin qabdu yookaan hanganni yaada mataasaa sana yookaan immoo miira isatti dhagahamaa jiru haasaa ati xumuratutti dhaabadhu eegi. Yoo sana goote na'amani nama sana biratti jaallatama guddaa argatta ilaalcha guddaa argatta fedhatama guddaa argatta wanta guddaa argatta waan ta'eef yaada nama tokko sitti haasa'atu yookaan yaada namni tokko fidee sitti himatu dhaggeeffadhuu fi xumuri. Baay'ee jaallatama guddaa argatta yookaan kabaja guddaa argatta nama sana biraa ilaalcha gaarii qabaattaa jechuudha. Inni lammiffaa irratti argamu nama tokko bifa isaatiin hin madaaliin bifni isaa sababa gurraacha'eef fiizikaalii boodii isaatiin bichee ilaallee tilmaamna taanaan kufaatii guddaadha. Nama sanaaf uffata isaa ilaallee bifa isaa ilaallee ilaalcha gaarii hin qabaannuuf taanaan yaada kufaa qabaannee jennaan na'aman namni sun haala barbaadde keessa taatillee haala barbaadde keessa yoo jiraatillee si arguu hin barbaadu. Sekoondii tokkoof si duukaa yeroo isaa gubuu hin barbaadu. Si faana hojjechuu hin barbaadu. Si duukaa jiraachuu hin barbaadu. Si duukaa gara milkaa'inaatti deemuu hin barbaadu. Kanaafuu wanta ati gochuu qabdu nama tokko uffata isaaf bifa isaatiin hin tilmaamin. Yoo akkana goote nama biraa bira dhaabattee yoo tilmaamte bor naaf hin oolu siin jechuutiin si tuffata sirraa baqata sitti dhiyaachuun du'atti hiiquu isaaf wayyaa jechuudha. Kanaaf immoo tasuma nama bira dhaabattee nama hin madaalin nama hin qeeqin bifa isaatiin yaada isaatiin hin qeeqin yoo akkas goote namni kun si baqataa jechuudha. Tolegaa inni sadiffaa irratti argamu yeroo hunda iddoo dhuunfaa nama tokko kabaje. Iddoo dhuunfaa nama tokko yeroo jedhamu bakkee nam tokko qofaatti baafatee itti hojii hojjetu yookaan dalagaa isaa dalagatu yookaan bakkee inni itti taa'ee bashannanu yookaan bakkee inni itti yeroo isaa dabarsu san kabajiif. Nam tokko bakkee itti hojii hojjetu yookaan hin kabajuuf taanaan namni iddoo itti teessuma isaa hin kabajneef namni kabaja naan qabu jedhee waan yaaduuf si duukaa yeroo tokkoof illee taanaan sa'a isaa dabarsuu hin barbaadu. Si baqata sirraa jijjiirama kabaja siif dhabaa jechuudha. Oromoon illee maal jedhee mamma barcuma ulfina abbaatoof jalatti qabataa jedha. Barcuma kee yoo ofiif kabajje yoo barcuma namaa kabajje yoo iddoo dhuunfaa namaa kabajje bakkee inni itti hojii hojjetatu bakkee inni itti yeroo isaa dabarfatu bakkee inni itti wanta kamiyyuu hojjetu kamuu yoo kabajjeef na'amani kabaja guddaa argatta. Tolegaa inni afuraffaa irratti argamu waa'ee nama tokko nama sana duuba naannotee
hin hasayin yookaan hin hamatiin. Quraanni illee hin dubbata, macaafni qulqulluun illee hin dubbata. Hin hamatiin nama kam namni uduruba isaa gaafa deebite hamatu yookaan hammina isaa hasotu yookaan wanta isa hin malle gaafate uduruba isaa fuulduraan isa fakkaatti, hiriyaa isaa fakkaatti, maatii isaa fakkaatti, wanta isa jaallatu fakkaatti, isatti hiixee yookaan uduruba isaatiin immoo wanta hin taane qoffortaaf, boolla hin taane qopheessitaaf, kufaatii hin taane, kiyyoo hin taane keessaaf taanaan na amani. Namni sun baay'ee si jibba, baay'ee sirraa baqata, sitti dhiyaachuun du'atti dhiiquu isa gaafata waan ta'eef tasuma wanta kana gochuu hin qabdu. Nama uduruba deebitee nama hin hamatiin jireenya kee keessatti boqonnaa dhabuu yoo barbaadde malee tasuma irraa of eegi nama uduruba deebitee hamachuura. Tole gaa inni ittaanee argamu immoo yookaan inni shaniffaarratti argamu yeroo dogoggortutti dhiifama gaafadhu. Namni dafee yeroo dogoggortutti dhiifama gaafatu nama hubataadha, nama beekaadha, nama wanta hundumaa dabarsee ilaaluudha. Ati jireenya kee keessatti wanta dogoggorte tokko hubataa taatee dogoggora keef dhiifama yoo gaafatte namni sun baay'ee sitti gammada. Si duukaa yeroo dabarsuu barbaada. Yoo dogoggore illee nama dogoggora isaa beekuudha. Sirraa barataa jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee dogoggora yoo dogoggoran dhiifama gaafachuurra dhagaan rukutamanii du'uu isaanii wayya jireenya isaanii keessatti. Kun garuu wanta baay'ee akkati namatti hin dhiyaanne yookaan akkati kuftu akkati jireenya kee keessatti hayyallaa gad fagoo keessa akkati jiraatu taasisa. Dhiifama gaafachuu miira bilchaataa qabaachuuti. Ogeessa ta'uudha, beekaa ta'uudha, wanta hundumaa tilmaamaa ta'uudha namni dhiifama gaafatu. Ati garuu balleessitu irratti dogoggorte irratti daftee dhiifama gaafata taanaan namni sun siif kabaja qabaata. Si duukaa hojjechuu barbaada, si duukaa jiraachuu barbaada, siif firoomuu barbaada, sitti dhiyaachuu barbaada jechuudha. Kanaaf immoo inni shaniffaarratti argamu dhiifama gaafachuu. Inni ittaanii argamu yoo ulfaatillee hamanamaa ta'e jecha keef hamanamaa yoo taate namni kamuu nama hamanamaa yookaan nama hojii isaaf hamanamaa, nama jireenya isaaf hamanamaa ta'e duukaa hojjechuu hin barbaada. Si duukaa namni kamuu hojjechuu ni barbaada. Ulfaataadha waa hamanamaa ta'anii nama duukaa jiraachuun. Garuu jabaattee nama hamanamaa yookaan nama bilchaataa taatee jennaan akka billaan billaa qaree adda baasu namni immoo sifaata si qoree qormaata sana keessa dabarte ati hamanamaa taatee argamtee jennaan namni kamuu si duukaa hojjetee jijjiiramuu hin barbaada. Si duukaa jiraachuu hin barbaada. Hiriyyummaa kee hin barbaada. Si duukaa hojjetee paartinarii kee ta'uu hin barbaada. Si duukaa milkaa'uu hin barbaada. Garuu hanga hamanamaa ta'uu hin dandeenyetti namni kamuu si duukaa yeroo isaa gubuuf daqiiqaa tokkollee ittiin fudhatu. Kanaaf immoo yoo baay'ee ulfaataa ta'e illee hamanamaa ta'e yoo hamanamaa taate wanta gaariitu si mudata waan ta'e. Inni isaanii argamu haariin kee gochaa kee akka to'atuuf hin eeyyamin. Haariin kee gochaa ati gooteef yookaan immoo wanta ati dalagde yookaan gaarii ati facaaste yookaan midhaan ati facaaste akka inni si jalaa balleessuuf hin taasisiin. Yoo haarii kee to'achuu dadhabde, yoo miira kee to'achuu dadhabde, yoo haariin kee sun gochaa kee sana caalee argame tasuma namni sun si duukaa jiraachuun barbaadu. Gochaa tarra gooteef, gaarii tarra oolteef yookaan immoo wanta tarra ittiin duukaa jiraattaa jirtu sana osoo hin taane miira haarii keessa galtee balleessite yookaan immoo jechoota ati darbatte sana namni si jalaa qabata. Tasuma haariin kee akka inni gochaa kee koontirool godhuuf hin eeyyamin. Yoo hanga kana raawwattetti na aman nama kam faanallee gammachuudhuma hin qabneen jiraachuu dandeessa. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akkasiin dabarsitan abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Yoo isinitti tolte laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a.